Akumati jiraate jiraatu namu haga yeroon dhuftee bilisummaan argamu jiraatu namu akumati jiraate jiraatu namu haga yeroon dhuftee bilisummaan argamu jiraatu namu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن فيانا في جرتني بهادي كابا في كبا بكم جرتني تنجيني كي يكا أون الرامد إسين هذا كابو سنين جدا مر لبعض أنصار لابنايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسلمين تا أدون كجوكتان والسلامنتهين ودين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجا نفجرتني فيادا جريني مال فكاتا جتشا غرانو مان غرا دام سكياتي في حالا يروت رتتين تالا حاجة تكاتكو كبدتين دفه إسنيف دامو بربادا كانوا مكيسا أكما جمعشون أمة أورمو مرة برجرو أكاسما سموتي يقدل ربين نتي فيدي توريجي چودا الحمد لله جنة كموت يوغا أبليسكين نغارا أكرانو براف ديمي مو ربين جنة الفردوسين إساها كاناني سوجيچا أبليسكين نوهو غوبانا قبساها مرغانا موما كانتاه أكاسما سموتيو قبساها جميسا أورومو أرتستي بيكما في أكاسماس جالتما jaalala onne saba oromoo guutuu biraa kan qabu jechuudha. Rabbiin warra jannataa isa haa godhu jecha. Gamanumaan gammachuun kenna imootiyyuu qabsooytonni muraasni haga tokko keessaa ijoo tayan gadi dhiifamuun illee imootiyyuu gammachuu guddaadha. Kanaafis imootiyyuu alhamdulillah jenne rabbiin galatoonfachuu qabna jechuudha. Ka itti aanu imootiyyuu ummanni Oromoo akkuma waan guutuun hidhaa jiru odoo taayuyyuu imootiyyuu ijoon keessaa hidhamuun imootiyyuu sammuun saba kanaa hidhamuu waan taheefi sammuu hidhamte kana irraa mootiyyuu gara sammuun hiikamuutitti cehaa jirra jechuudha. Maaliifi sabni kun dhugaa dubbachuudhaaf warra miira siyaasaa akkasumas imootiyyuu gorsa aadaa fi amantiitiin illee tahee kallattiidhaan siyaasaa jiruu fi jireenya ummata kanaatiif warra ijoo tayan akkasumas imootiyyuu warra beekamtii ummata kana keessaa qaban qaroo saba kanaa kan tayan hidhamanii haga turanitti rakkoo siyaasaa guddaa keessatti kufee ture jechuudha ummanni Oromoo. Amma imootiyyuu hanga tokko jechuudha guutuun guututti jechuu hin dandeenyu. Maaliifi ummanni Oromoo qabsaayaan Oromoo kamuyyuu saba Oromoo qofaaf miti ka qabsaayeef jechuudha. Qabsaayaan Oromoo tahee ka ummata Oromoo qofaaf qabsaa'ee hin jiru. Qabsaa'aa Oromoo yeroo jennu ummata Somaaliitiif hin qabsaaya, ummata Tigraayiif hin qabsaaya, ummatuma Amaaraa ka ummata keenya diina godhateetiin biyya marattii fi akkasumas biyya keessatti illee olii gadi fiffiigu kanaaf illee ni qabsaaya. Sabab sablammoota biyyattii sanii jechuudha. Benishaangul Gumuuziif akkasumas ummata Affaariif ummatoota kibbaa kanaa fi akkasumas immoo guutuu Afrikaa guutuutiif ni qabsaaya jechuudha. Qabsaayaan Oromoo hedduun isaa jechuudha. Walumaa galatti qabsaa'aan Oromoo ka saba Oromoo qofaaf qabsaa'ee ka addunyaarraa deemes ka amma mootiyyuu addunyaarra jirus hin argine jechuudha. Sabaaf sablammoota biyya saniitiif akkasumas mootiyyuu mirga namaa guutuuf mormaa warra turee fi mormaa warra jirudha jechuudha. Kun siyaasaa ummata Oromoo wanni adda godhu inni guddaan akka addunyaatti jechuudha. Saba tokko qofaaf mormu akkasumas immoo aadaa tokko qofaaf mormu akkasumas immoo baandiraa tokko qofaaf falmuu dhabuun qabsooytota Oromoo wanta qabsoo ummata Oromoo qabsoo addunyaa irratti adda taasisu keessaa isa tokko jechuudha. Maaliif
akka warra kaanii jechuudha. Aadaa tokko, afaan tokko, amantii tokko, baandiraa tokko jedhaniitiin hin qabsoofne jechuudha. Qabsooftonni keenya marti isaaniiyyuu ilma namaa tahee wantoota ilma namaatiif guutamuu qaban mirga ilmi namaa namoomaan qabu maraayyuu namni kamuu argachuu qabaadhaa fi qabsaa'e jechuudha. Qabsaa'aan Oromoo jechuudha. Haaluma kana fakkaatuun gammachuun uummanni Oromoo qabu ka qabsooftota Oromoo gurguddoon akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Hamzaa Booranaa akkasumas immootuyyuu qabsooftota gaggameeyyii warra eeydota obbo Jawaar Mohaammed fa'aa baga Rabbiin nagaan nuuf baase jecha warroota hafan qabsooftota ciccimoo qabsooftota Oromoo jajjaba hedduutuyyuu mana hidhaa keessatti hafe jechuudha. Qabsooftota qofa otoo hin taane jechuudha. Warri sababa qabsoo kanaatiif warra hidhame kanaatiif badii tokko malee akkanumatti mana keessaa guuramanii hidhaman hedduutu jira. Kumaatama jechuudha. Uummanni Oromoo garri tiriikottaan yookaan immootiyyuu 3/4 uummata Oromoo kun qaaman hidhamee mana hidhaa keessa jira. Kun immootiyyuu warra hidhame saniif sammuun hidhamee mana ofii keessa jira jechuudha. Kanaafuyyuu immootiyyuu qabsooftonni Oromoo warri mana hidhaa keessatti hafan akkasumas immootiyyuu warri mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti hafanii cinqamaatiin jiran akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti warroonni hidhamaniitiin mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran akka nuuf bayaniif abdii guddaa Rabbiirraa qabna jechuudha. Akkasumas immootiyyuu wantoonni nu qabsooftota Oromoo gaggameeyyii warra amma mana hidhaatii bayan irraa eeggannu guddaan maal inni jechuudha. Akka isaan irratti hojjetan warroota mana hidhaa keessatti hafan akka isaan callisanii hin laalleef jechuudha. Akka isaan hin cal'ifnellee abdii guddaa irraa qabna. Keessattuu immootiyyuu obboleeyyan keenya mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniif sagalee guutuu akka isaan nuuf ta'aniif abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Kanumaatti aansuudhaan uummanni Oromoo keessattuu